Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni YouTube kootii hundi keessanuu nageenyi fi araarri jaalalli waaqaa lafaa fi bakka jirtanitti kallattii hundumaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa koodha galata waaqayyo. Egaa deebi'ee dhufeen jira. Har'a wanti nufee fi warroota YouTube chaanaalii hojjetan hundaaf dhaamsa qaba jechuudha. Dhaamsa kana dabarfachuudhaaf immoo dirqama meekaappii akkasumas uffata haaraa uffachuun nan barbaachisu. Maaliif Oromoon bifaan odoo hin taane eenyummaa ofiitiin boona waan ta'eef kanaafaniif meekaappii minaamin nan barbaachisu. Uffatuma shaqaalaatiin dhufe jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani qabu maalidha? Innis eenyudhaaf jedhee kan isiniif himu ta'e warroota YouTube chaanaalii hojjetan warroota afaan Oromoo dhagaan hundaaf dhaamsa qaba jechuudha. Tokkoffaan warroonni dhaamsa qabuuf warroota uummata keenya sagalee ta'an akkasumas warroota nama arrabsan fi inni sadaffaan immoo warroota amantiidhaan wal qoqqoodan jechuudha. Kana sadeen irratti yaada qabu ibsachuu dhufe jechuudha. Kanaaf warroonni YouTube chaanaalii kootii haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naa ta'a. Akkasumas warroonni maatii koo taatan immoo like viidiyoon kun yoo isiniif toleeraate like godhaa isiniin jedha. Akkasumas share godhaatii warroota kana biraan naa gahaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf warroonni YouTube chaanaalii hojjetan jechuudha. Warroonni uummata keenya sagalee ta'an dhaamsi ani qabu dhaamsa komii osoo hin taane dhaamsa galateeffannaati jechuudha. Egaa warroonni akkasitti sagalee uummata keenyaafis ta'ee warroota mootuu biyyoota garaagaraa keessatti rakkataniif sagalee ta'aafii jirtan halkan guyyaa yeroo keessan aarsaa gootanii tajaajilaa jirtan jabaadha. Haaluma kanaan itti fufaan isin jechuu barbaada. Inni lammataa immoo warroonni nama arrabsitan jechuudha. Warroonni nama arrabsitan yoo kan dhageechan ta'e inni dhageechanii miti yaada. Dhaamsi ani dubbachaa jiru kunis isin bira ga'aaf miti. Akka carraa ta'e yoo isin bira ga'e kan dhageechan ta'e wal arrabsuun maaliif barbaachise? Gorsan isinii qaba jechuudha. Hanga humna kootiiti. Gorsa kana siif gorsuudhaaf immoo dirqama meekaappii dibachuun akkasumas uffata garaagaraa qayyarachuun narraan eegama. Isinitti himeen jira waan ta'eef Oromoon eenyummaa ofiitiin boona malee bifaanii miti. Maaliif jechi Oromoo jedhuyyuu nama boonsa waan ta'eef. Kanaaf bifa uumama waaqayyo naa kenne of jijjiiree meekaappiidhaan wanti jedhee boonuun nan barbaachisu. Bifa uumamaatiin boona akkasumas Oromummaa kootiin boona malee bifaa fi uffataanii miti jechuudha. Kanaaf warroonni akkasitti nama arrabsitan nama arrabsinaa hin jechuu barbaada. Dhimma dhuunfaa yoo qabaattan nama san keessan dubbisaati dhimma dhuunfaa keessanii keessa walitti ba'aa malee dhuftanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti wal arrabsu maaliif barbaachisa? Aadaan keenya kana kan nu barsiisu. Sirna Oromoo keessatti hin jira aadaa Oromooti wal arrabsuun. Kanaaf maaf safuu keessan balleessitu? Aadaa keenya maaliif balleessitu? Maaliif safuu wallaaltan? Kanaaf dhimma akkasii yoo kan qabaattan ta'e miti namni ni dogongora. Namni kamiyyuu ni dogongora. Nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Namoota dogongorsan immoo irratti duullee hamilee walii cabsu akkasumas orma ofitti kofalchiisuu osoo hin taane isinitti fakkeessa malee jechuudha. Waan ormi nama isin arrabsitan sanitti kolfu isinitti fakkeessa malee isinittuu ni kolfu. Maaliif odoo keessaa wal gorsinee wal sirreessuun odoo jiru wal arrabsuun maaliif barbaachisa? Kanaaf wal arrabsuun dhoorkadha jechuudha. Waliin arrabsinaa. Hadaraa keessan waliin arrabsinaa. Arrabni bu'aan qabu. Gorsitanii odoo wal sirreessitanii irra bu'aa isinii qaba jechuudha. Kanaaf wal gorsaatii wal sirreessaa malee wal arrabsuun hin barbaachisuun isiniin jedha. Wal gorsaa wal sirreessaa hanga humna keessanii. Yoo dadhabdan immoo dhiisaa waliin arrabsinaa sooshaal miidiyaa irratti barbaadanii. Kanaaf hanga danda'ame karaa
karaa sirriitti nama dogongora jettan karaa sirriitti sirreessuudha malee wal arrabsina. Inni sadaffaan immoo warroota amantiidhaan wal qoqqoodan. Maaliif barbaachisa amantiidhaan wal qooduun? Abbaan amantii barbaade hordofu mirga qaba jechuudha. Dhaggeeffadhaa ina. Amantii barbaade hordofu mirga qaba. Oromoon duris ta'e har'as amantiidhaan wal qooduun nurraan eegamu jechuudha. Duraan odoo amantiidhaan wal qoodne ta'e odoo amantiidhaan wal qoodne jiraanne in injifatu jechuudha. Kanaaf duris ta'e har'as wal qooduun nurraan barbaachisa. Abbaan barbaade yoo naa ta'e jedhe dhagaatti soo amane mirga qaba jechuudha. Kanaaf amantiidhaan wal qoodanii asirratti baasanii waliin arrabsinaa. Warroonni amantiidhaan wal qoodanis of sirreessan isiniin jedha. Warroonni immoo aarsaa kaffaltanii dadhabaa jirtan, uummata keenya sagalee ta'aa jirtan, jechi namaas gocha namaas bakka hin kennina. Jabaadha, haaluma kanaan itti fufa. Galanni keessan immoo injifannoo haa ta'u, bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Warroonni immootu haaraa banattan yuutuubii haaraa banattan jechuudha. Jabaadha, warroonni immoo waa garaagaraa qabdan nyaata hojjechuu akkasumas wantoota nu fayyadan barumsa garaagaraa nu kenna jirtanis galata guddaa qabdu. Haaluma kanaan jabaadha itti fufaan isiniin jedha. Keessattuu warroonni nama arrabsan kun of sirreessaa. Waliin arrabsinaa, wal arrabsuun hin barbaachisu. Maaliif aadaa keenya keessas hin jiru waan ta'eef. Aadaan keenya nama dogongora gorsinee sirreessuudha. Akkasumas immoo walitti himne karaa sirrii wal deebisuudha malee wal arrabsinee toonini waan hin taane walirratti duuluun nurraan eeggamu. Numatti kolfan eenyudhaati? Oromoo taate Oromoo irratti duulta, Oromoo taate Oromoo baatee arrabsita. Warroonni alaas ilaalu normaasummaa siin jedha jarri kun waliif galanii akkatti kan diina injifatanii isin jechuu danda'an jechuudha. Kanaaf waliin arrabsinaa. Dhimma dhuunfaa irraa qabatan keessa wal arrabsadhaa mirga qabu. Sirratti sooshaal miidiyaa irratti baasanii kaan hin jedhinaa. Waliin arrabsinaa. Kana waan safuu aadaa keenya keessa hin jiru. Kanaaf of sirreessaa isiniin jedha. Yaa hojjechi koo dhaamsi koo simbira gaafis miti. Akka carraa ta'e garuu simbira kan ga'oo ta'e dhaggeeffadhaa. Kanaaf hanganan isin taasisabe anu baay'ee naffare jechuudha. Maaliif ofii kiyyaa baay'ee nama arrabseetiin jiru. Warroota wal arrabsitanitti baay'ee naffare dhugaa waaqa. Maaliif ta'a kun ormi immoo kana nama isin taasisabamu isinitti kolfa. Nutti kolfanii nama biraatti hin kolfan. Ofumatti kofalchiisna jechuudha. Wal arrabsuun nurraan eegamu. Wal qeequun maal jechuun waan safuu keessa hin jirre maqaa walii balleessuun nurraan eegamu. Tarii namni nu arrabsinu sun baay'ee nuti sooshaal miidiyaa irratti arrabsinu sun kan dogongoruu yoo ta'e hanga danda'am wal gorsuun namni kan nama ta'e kan hin dogongorre jiru wal gorsuun odoo jiru wal arrabsuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf namoota akkasii san yoo kan jiraatu iyyuu ta'e sobaa walirratti duullaa wal arrabsuu miti. Kan jiraatu yoo ta'e hanga danda'ame wal gorsuudha malee wal arrabsuun nurraan eegamuun isiniin jedha. Kanaaf jabaadha, waliin arrabsina. Kana booda waan hin taane waliin qeeqina hanga danda'ame tokko ta'aati. Kan balleesse gorsaa sirreessaa wal jajjabeessa wal cinaa dhaabbadha. Akkasittis kan injifachuu dandeenyu, akkasittis kan bilisummaa argachuu dandeenyu malee har'a baanee arrabsine bilisummaa argachuu hin dandeenyu. Of qallaalchina of xiqqeessina malee jechuudha. Kanaaf jabaadha isiniin jedha. Warroonni mootummaa keenyaafis sagalee ta'an akkasumas ijoollee biyyoota garaagaraa keessatti rakkachaa jiraniif sagalee ta'an galatooma haaluma kana itti fufaan isiniin jechuu barbaada. Warroonni immoo YouTube chaanaalii haaraa banattanii jalqabdan barumsa garaagaraa nuuf dabarsaa jirtan isinis galatooma jabaadha haaluma kanaan itti fufaan isiniin jedha. Viidiyoo kiyya kana immoo tarii yoo jara akkasii san bira ga'u ta'e sheer naa godhaatii biraan naa ga'an isiniin jedha. Warroonni immootu haaraa taatan YouTube koo subscribe naa godhaa. Maatii naaf ta'an na jajjabeessan isiniin jedha. Egaa yaadni koo gara fuulduraatti ba'ee akka jara nama arrabsuu nama qeeqoo osoo hin taane waan an taasisabe keessaa ba'ee toonini hanga danda'an narraa fudhatanii toon gorsa koo fudhatanii an deebi'an ta'e hanga danda'anii gorsuu nan yaala. Yaadni koo kana akkasumas immoo warroota humna hin qabne warroota dadhabaa biyya keessatti rakkachaa jiran nama mil'atee ilaaluu kan hin qabne warroota akkasii isaan gargaarudha jechuudha yaadni koo.
kanaaf na cinaa dhaabbadhaatii na jajjabeessa YouTube koo subscribe na godhaan isiniin jedha. Jabaadhaa haaluma kanatti warroonni nama rakkisan amantiidhaan wal qoqqoodanis of sirreessan isiniin jedha. Karaa sirriitti wal qajeelcha wal gorsaati. Dhimma amantii keessa immoo hin galina. Dhimma dhuunfaa qabaattan gadi ba'aatii ofii keessanii keessa wal arrabsaa malee amantiidhaan wal qeequun maal jechuun hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon kun isinitti tolee jiraate laayik godha. Yaada keessaniif immoo yaada arrabaa osoo hin taane yoon balleessee jiraadhe na gorsuu dandeessu. Sinas irraa maaliif wal gorsuun aadaa keenya waan ta'eef yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Galatooma nagaa naaf ta'a. Bakka jirtanitti hundi keessanuu biyyoota garaagaraa irra kan jirtan bakka jirtanitti jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha. Guyyaan immoo ofitti gammannee jiraannus ni dhufa. Guyyaan immoo akka fedha keenyatti teenyee dubbannus ni dhufa. Guyyaa sana arguudhaaf immoo haadha dadhabuun dirqama waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun hanga dhufutti nagaan naaf turaa. Bye.